milkeessa waliif Siifan gal. kaampaaniin waliif dhufe. Okay, waliif naa galcha. Zamaana waliif naa galchi. Waliif naa galcha. Okay, hot si galcheetiin jira. Okay. Waliif dhufee jira. Ayyee. Waliif. Halo kumangola. Hello. Waan jechaa jiru dhageessee mi dura adda si baate? Haa tanu baatee jirtiiti. Dooraala kumaan banna jenne sirriitti dhageessee mi fi? Hin sodaatiin jee kaasaabte way. Ni banna? Maaliif hin banne MKL waliif tiradiin kan milkeessaan durfamu bakka bu'eetiin dhufee ambaasaadarummaadhaan dooraala kumaan fudhanne. Ishishee takbiir. Allahu akbar. Allahu akbar. Eenyu dorgomaan? Okay. Eenyu waliif hin dorgoma? Mee aanaa dhiira kajoo waliifin kaampaanii waliif tireedingiin ka dorgomaa saaboo. Shishee dooraala kuma. Aboosa mooditara naa kan naa takka. Aboo kannaaf mooditara. Waliif tireedingii asuma baay'ee guddisa akkatti. No. Nu guddisa akkatti. Walakki waliif bu'ee jira. Waliif bu'ee. Kakuma caadeetu. Eenyu buusa waliif? Eenyu? Obsaan naaf buusee jira naa kan mooditara mee obsaan mee fidi obsaa kottu. Meeqaan buusa dura dhageenyu malee buufna. Ni hima haa asirra. Meeqaan? Hima ol bee himu is okay ol bee himu rubaara kon qabu. Mee himu ol bee himu. Okay, ol baasa. Obsaa hirki ababaa hirki. Waliif tireedingi milkeessaan bakka gargaarsaa hundaa nama mul'atu milkeessaa is king. Waliif jira waliif tireeding. Itti aansee gaarii laal obsaa biti. Kottu obsaa ababaa hirki please. Furadde naa qaba furadde kottu obsaa. Mee obsaan dhufeeya. I think gastiin mee okay. Seenuu hin danda'ani mee kanama dilaasan naa godha yeroo ta'u. Takka sanni eegas booda harkisiin na abdee. Amma harkiseetiin jira harkisee manni waan na kuusoo birraa mana onna naa godha mee akkanatti. No ifi beekaa harkiseen fi Waliif king jaabateessa. Waliif tireediin king jaabateessa. Maximumii ta'ee jira fuul ta'ee jira gastiin nama naqu. okay. Birraa please namni si okay. Eewwan akkana godha. Yes. Amma na erki obsa amma erki ababa erki. Please ababa erki yeroo takka. Namni leenaa ja'anis anaatu isin darbechaa jirti. Leenaa dhugaa dhufte. Naafi diliinallee. Leenaa takka naa barreesseeti. Siifan illee ni jirti as jala. Siifanis ni jirti ustaaz. Usa haasawaa keessan hin fadhu yeroo takka. Usa ayyee obsaan dhufee usa. Dhufeetiin jira waliifirraa namuu haga barbaadeen bira dabruu danda'ami. Ni danda'e. Obsaa afacha obsaa. Eenyu nama liinaa bakka lama qabna. Namni dorgommii kana keessa seenuu fadhu bakka lamaan kana galu. Illu seenuu feete sinayna illu kabiraatiin saa kun kanaa miti keenyaa miti. Illuma. Okay. Illu ni seentaa keessa calbaasii keessa seenuu feeteeti. Okay. Wa alaikum salam. Dura naa obsa. Mee mana naa kan naa jara keenya. Okay, furadhu ustaaz. Anaafi abdeetu dubbata. Okay. Milkeessaa meeqaan darbuu feeta obsaa keenya? Ani milkeessaa 200 dabaleetiin darbe. Takbir. Akkasin milkeessaan kofe. Dooraala kumaa fi 200 milkeessaa choo obsaa. Akkasumas naa obsi milkeessaa yaaliin ati si darban kanarratti yaalii hagootu ni jira. MKL waliif tireedingii dhaabbanni keenya guddaan 500,000 goonee jira. Bu'ii obsaa deema choo. Obsaan achiin akkasitti. Tole. Waliif king jaabateessa. Waliif king jaa. Okay ustaaz deeqa takka naan dhigaa. King jalan waliif sakandii 30 deeqa takka afaan afaarsan eegasu sanboota irra yoo obsaan waliif king naa jaa waliif foloo naa godhaa king naa jaa ustaaz qabadhu deem itti fufi. Tole jara keenya waliif hin dandeenye. Waliif kayya obsaan keenya. Kumaa fi 200 isa darbinaan anaatu nama moo isaan nama wallaalla jeetitti 500 godhee bakka isaa qabate. Waliif namni hundi foloo irratti qaba. Tokkoon keessan biran kutina waliif. Illuun si dhufee jira waliif akka ati taatu hin beekne osoo nutti hin dabarre obsaa. Itoophiyaa jira maayil waliif.
Tole. Itoophiyaa jira ammas. Obsaan- Ameerikaan jiru. Obsaan Itoophiyaa keessa jira tattaaffiin waliin. gootamu obsaa xiqqoo obsita. Diyaaspoora. Ustaaz taratak. Dubartiin kuma lama jettu keessaan kuma lama ni kanna am dhufuun qaba yoo jirti dubartii keessaan bistanii hirmaannaa keessaas jiru Nidiga. Ni siifan naqa. Fidi. Siifan galchu. Nu ol harkisi sifanati. Mee siiban ababaadhaa kanni hogguu takka siiban ababaa godhi. Siifan lakkoofsa takka barreessi. Please ababaa no ababaa lakkoofsi takka hedduu ababaa gootu wait. Okay. Ababuma godhi siifan. Akka Zamano, moderator ni kabda by the way, Namni- Zamano. Zamano ti ber moderator kan. namni qabamu, waliif waan hin dorgomu Hundi taakka kan qabu. harka baasu. Ustaaza dhaabbadhu. Taakka namni waliif hin dorgomu. Ustaaza koi ustaaza koi. Eessan dura fi. Hai. Wait. Doraala. Siiban please ababaa godhi gaa. Ababaa erki ababummoo takka akkanatti erki. Si galchina. Seerkutti hin jirru ababaa kan keeti. Siifan harkutti. Sifan maybe akkatti bitatan wallaaluu malti. Ati sifan hoggaa isin sitti ergatte. Atummaan qabi ergi barruu isii haa barreessitu. Profaayilanii beektaami zamanoo. Siifan harkutti hin jiru. Yeah. Because gastiin full ta'ee jira. Gastiin guutee jira. Yoo ababaa erkite malee fudhachuu hin dandeenyu. Amma comment Okay. amma yaa. Gastiin guutee jira. Please warri kanarratti hirmaachuu hin deemne yeroo takka kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna nuu gadhiisaa please. Warra hirmaachuu deemuuf qofaaf nuu gadhiisaa galatooma. Yaa warri immoo hirmaachuu deemtan tattaa isin neeyna. Haya. Sifan. Siifan. Hangasuu waliif follow godha namni 4,600 as jirtan waliif. Aangoo Duba waliitii qaba. nama waan tana injifate insha Allah nu hundinuu profaayila isaa godhannee torban tokkoof nama kana gartee akka inni nama ajaa'ibaa nama cimaa nama gartee waan kana keessatti geeba fuudhee ta'uudhaan waan ittiin ibsinuu qabnaa jechuu. Okay, Kiyaar Bashir ana jechuun jira boo eenyu gadi dhufe. Kiyaarmo mee ababaa erkijeen. Ababaa erkijeen. Ol naqe. Carraan ati hin kennine Siifin kanna. Obsaan ammallee tattaaffii godhuudhaaf yaalii godhuu deemana fakkaata. Obsaa waliif irraa darbuu feetaaf akkasaa. yaalii dhuma waliif wajjin kaampaanii wajjin dorgomuun ni ulfaatalleedha. Kuma lamaan waliif niin darbaa. Bee. Ol na diin immoo Obsa meeqeet? 2,000. Bu'i waliif bu'i dem hin beeknu bu'i. Obsa kaampaanii keenya obsaadha miti. Obsaadha kaampaanii keenya. Takbir. Allahu Akbar. Obsa King jaa barreessaa. Nama yeroo jalqabaatiif kaampaaniin kophaa isaa dorgomee kaampaanii darbe obsaadha. Shishee. Obsa doraala 2,000 calbaasii. Obsa King jaa barreessaas jalatti. Obsa King. Kalas. King aboo kofiyyaa san as gubbaa naqaaf mee obsaaf ta Kingii san. Hin jirtu as gubbaa naqaaf. Kingummaa isaa kana kadhaaf. Allah. Doraala 2,000 obsaan. Allahu Akbar. Namni as jirtan hundi obboleessa keenya obsaa follow godha. Follow nu godha. Obsaan tana qofaa miti nama bakka takkatti nurraa hafee hin beekne mucaa bareedaa keessaa gubbaan isaa qulqulluuti. Maqaa isaatii fi inni wal fakkaatan dhugaa. Obsaa fi maqaan isaa wal fakkaatanii nama ajaa'ibaati. Wow. Hedduu galatoomii obsaa kiyya ulfaadhu. Waliif ammallee ilkee ciniinnachuu jiran fakkaata. Waa takka bitu waliin. Moodii Easy. Kutee jira. Ustaaza kutee jira waliif. Waliif. Fixate. Ni fixate. Waliif sagalee isaan dhageenyu taakka ilaa sadii tokko Mari'achaa jiran. Bareechaa jirani. waliif sagalee isaan dhageenyu lama waliif irraa carraa nama biraatiif kan nu deemna gizeessa. Okay. Qoya ustaaza nama biraa ustaaza jidduun osoon isaabin Sadiitti dhoynee bira kunna naafsi abdee kiyya. Waliif taakka kaampaanii waliif lama kaampaanii waliif sadi waliif obsaa jalaa hafee jira. Obsaan Hafee jira. kaampaanii guddaa injifatee namuu bakka takka obsaa King Naajaa fi obsaa King jaa wait ammallee obsaa wajji. Obsaa wajji. Nama lamaatu as jira. Illuu fi Kiyaar Bashiirtu as jira. Illuu fi dura kana illuu wanni jettu ni jira obsaa kana kursii irraa hin darba jettamoo. Obsa warra tokko nuti hin darbu.
Tole, Kiyaar Okay. Bashir jirta? Isa deeggaramoon hin darboon. Hayyee, Kiyaar jirta? Kiyaar kun Kiyaaruma Bashir kan dhugaa sani moo kanuma ofirraa ol seene? Aboo kabirooti isaa miti yaa aboo ustaaza maal marbisu gadi. Tole hayyee rakkoon qabu. Liina akkasuma bakka ta'e qabadhu kabajaa teetiin kiingummaa kee qabadhu taa'ee obsa. Bakki teetii kursii ajaa'ibaa gubbaa jirta. Eenyu liinaa namni ja'aniin lakkoofsa tokko tokko nuu tuqadhu ani argaan jira komantii daftee dabartus niin arga waan ta'eef jecha liinaa lakkoofsa takka takka. Namni ergachuu feetan namni wanni wajji dorgomuu feetan ililliin wal darbaa ililli isin qabnee ol neeyna. Namni obsaan dorgomtan. Namni obsaan dorgomtan. Zammaanoo siifan teessa kutteetoo. Haasawuu jiraansa. Okay. Okay. Nama gari ol naquu hin danda'u. Carraa namni biraan jiraanne daqiiqaa qabaatti Daqiiqaa qabna yaa. cufneeti maaliif wanni feekis hin barbaadnu karaa itti aanu kaanit dabarra. Yaa. Qoy. Namootan gari. Akkana godhuu qabna. Obsaan bakka qabatee jira. Amma waliifii fi obsaa gidduu ofu jira. Nama biraa ka isaan kan ammas. Ka dhufu nama biraa. Beeka isaan Akka dhiibbaa godhan ka biraa haa galchinu. Please Ka isaan kana harcaasu. Please gastii naman galchinaa please. Nama Yaa. bikka wanni qofaaf dhiifannee nama caalbaasii kana wanna godhuuf qofaaf dhiifannee please nam takka nuun galchinaa ammatti galatooma. Gastii irra Tole rakkatanne. namni laal zamaanoo. Eenyuun nama galchuu jira qoy. Abdee nama galcha. Hin beekne nama galchuu jiru kana. Please naman galchina ammaaf haa ta'ani. Caalbaasii booda eenyu? Okay. Tole daawwattoota keenya nama kumaa fi 700 jala jirtan warroonni gubbaa'es gannu daawwachaa jirtan sagantaa eebba kitaabaati. Eebba kitaabaa keessaa caalbaasirra geenye jirra. Caalbaasirraa dooraala 2000 obboleessi keenya King Obsaan qabateeti bikka isaa kingummaadhaan taa'utti jira. Waliif kaampaanii guddicha kana tiiraa jalaa dheetii ibjala achi massee waliif afaan qabatee taa'u jira ammaaf yoo boodaas beenu saniifuu yoo namni obsaan dorgomu kan hin dhufne ta'e yoo kan hin jirre ta'e daqiiqaa obsaaf kannineeti daqiiqa san keessa Carraan yoom carraan kan namere. ni kannina gaa ni kannina carraa kannine mi manni banaa bar kannine namni moo barbaadu haa seenu jenne bar banaa bar carraan Bar namni jala kana katabaa jira garuu eenyuuf eenyu akka ta'e addan beeynu malee nama nuuf ol naqaa. Namni gari follow hin qabu ammoo ni hirmaatus ni danda'an jee yaadaan. namni seenuu barbaadu okay waasappii zammaanoo yookiin zammaanoo telefoona biraa yuus godhu jirtaami haasi dubbisanii karaa zammaanootiin dhufuu ni dandeessan yookiin yoo akkanumatti kabarreessitan taate immoo adda nuuf wannan ta'u eenyu akka fudhachuu deemu fiduu hin dandeenyu. Okay. Gastiin fuultee jira. Gastiin nama wanna godhuu hin dandeenyu. Amaanaa nama juu naqaa kaasa amaanaa nama juu babarreessinatti ergaa jirti gama keessaatiin doolaara 2,200 jechaa jirti. Amaanaa profaayila kee arkeen jira. Mee ababaa ergi jeen? Amaanaa. Barreessi jeen jalatti. Barreessi jalatti niin arka profaayila keeyanii barreessi. Isin warri asii jirtan hundi modeetara qabdanii barra ustaaza obsaa zammaanoo hundi keessan modeetara qabdan galchuu ni dandeessan garuu irra isaanii No, modeetara qabaachuu osoo hin taane warra barreessu kanaatu asiin hin ergine silaa erganii jiraatanii nu dhufa takkaa mallattoo abaaboo. Okay, ayyaan irra Yaa isin namni guraayyee sanas jala jala warra barreessaa ergatan. jiran. Okay. Nama tokkoon ol naqe takkittiin oolee jetti. Bilaan ol fuudhee ilaala qoy viidiyoo cufadde. Noobsa. Tole. Okay, maal jettan? Faamii okay faamii ammas yarkeen jira lakkoofsa tokko naa barreessi faamii fi doolaara 2,200 jee faamiin reefullee komantii jala yarkeen jira faamii lakkoofsa naa barreessi akkumaan si qabettiin si ol darba faamii iskuu maaltu gabbuuse
Eenyu buuse? Faamii lakkoofsa tokko barreessi si argaan jira. Keessaan naa barreessite. Yes. Faamii kunoo qabaddeetiin jira. Faamii. Okay. Faamii kootu ol beeksii ergee. Yes, faamiin dhufe. Tole, faamii welcome. Faamii na dhageessaa? Ni dagan Ustaz. Tole ayyee, maal jetta? An 2,200. Allahu akbar. Allahu akbar. 2,200. Bu'i obsa. Bu'i achi naa ta'i. Faamii viidiyoo nuu banachuu dandeessaa? Kaa qabuu dhabdaniiti beekaa nama fiddan silaa moo'ee isiniitu beekaa qabuu dhiise. Akkana boo Obsaan hin buuja. eenyu gadi jaa. Taphee. Faamii eessa jiraatta? Eessa jiraatta faamii? Ana Kuwait. Kuwait irraa Ameerikaa darbee faamiin. Kuweetirraa obsaadhaan achi gattaayii jee. Obsaa tattaaffii ni gootamu. Moo ni dhaabbatta xiqqoo? Qoo ustaaza gaaf takka waliif tokko. Responsibility irraa fudhata. Ani haroon na beekaa asiin jira 2,000 kaashii harka qabadheetiin isin eegu jira. Garuu ammoo responsibility namoon fudhannee fiddanii nan buusinaatii deeqaa na qabaa moo'eetiin jira. Akkamiin beekta responsibility ni fudhata mucaan? Baay'ee. Yoo akkas taate gadhiisee fiitiin jira. Yoo responsibility isaa fudhatte gadhiisee fiitiin jira. Isa jechuun isaa wajji dorgommii ni goota. Ani 2,000tiin dhaabbadha. 2,000tti dhaabbata. Tole. Maarree darbeettansa. Ifama butak. Anilleen bakka faamii tana fudhachaa jiru. Ani kaashiin amma obsaa harkoo kanaan fada. Namni biraa akkuma obsaan jee kan faamii irraa kaashii anaa qabata jiru asaa bahu. Yookaan ustaaza abdee isiniitutu responsibilii 2,500 san. Inni waliin baasee qabala. 2,200. 2,200. Yeah. Okay. Aye. Injira. Jarraani qabna. Ya, Fraddo. Maal darbeettansa biyyatam darbeettan. Kuweetii Ameerikaa darbe. Kuweetiitu Ameerikaa darbe. Misaa'il. Meeqaan darbite meeqaan. Dooraana 2,200. 2,200. 2,200. Itoophiyaan 2,500 isumaa'uu achi nama keettee hin gaatu waliif as deebisa. What? Tai. Ameerikaa fi كويت بوسا هذا مشكلة الكبير وأخبار الجديد وفي مشكلة الخبير والله. ايوه ابو كينجي رنا ولي برا كينجي رنا كينجي رنا إثيوبيا is king. أبوك عبد الوليد تفضل. Itoophiyyaa is king. Ameerikaa fi jinni hin beeknu. Itoophiyyaa is king jedha. Kuwait akka amanuu dadhabne kanaan tana waa gadi lakkisuu jechaa jira na fakkaata. Tuni na harkaan baatu waan jiru na fakkaata. Mee Kuwait irraa waan inni jiru dhageenye. ما جت كويت بابي An garuu waliif amma jiran amsee jira bakka. harka kannite Laaftuu sana harkaan kan inni jaalata hiyyamee itti yaadi mee xiqqoo. Hindu keessa. Waraanu beeki gaa waraanu walirraa inni si caalaa beeki inni kun. او هارو اوفسا تو كويس Itoophiyyaa بدي king jaame waliif tirariingi. Obsaan Inni guddaan as keessa jira waan ta'eef. ni jira reload godhu jira. اوفسا تو كويس بدي وليف كينج جاغا وليف كينج جا dhaabbata aboo ati dhaabbata kan kee faarsi waan inni dalagu agasu itti himadhu carraan keeti manni keeti waa takka namni si dhorku hin jiru amma
Himadhu dalagaa isaatiif Ba- waliif dhaabbata akkam akka ta'e hunda himadhu itti. MKL waliif trading jechuun dhaabbata milkeessaadhaan durfamu dhaabbata guddaa yeroo gabaabaa keessatti hundaa'ee wantoota gaggaarii fi qaqqaalii godhuudhaan kan beekamu waliif trading biyya addunyaa ardii Afrikaa biyya Itoophiyaa keessatti argama. Waliif tradingiin dhaabbanni keenya dhaabbata tololtummaan beekamu kan hojii dhabaaf hojii uumuun beekamuu fi dargaggoota baay'ee jalatti ijaaree MKL jee eegaluudhaan waliif dabalatee namoota hedduuf keessatti hammatee farda isaa fuuldura laalchisee akkuma loogoo irratti agartan gara fuulduratti namoota hunda ceesisuudhaaf kan qophaa'e waliif tradingiin yeroo garaagaraa keessatti ispeeshaalii miskiina gargaaruu manneen amantii cinaa dhaabbachuudhaa fi dargaggoota hojii hin qabne hojii uumuu waajjira mootummaa dabalatee mana haadhayyeessaa ijaaruu waajjira mootummaalee ijaaruu namoota mana murtii aadaa baay'ee karaa 25 ol ijaaruudhaan kan beekamu dhaabbanni kun dhaabbata waliif trading jedhamee eega hundeeffame yeroo gabaabaa keessatti kan milkeessaadhaan durfamu namoota hedduu sappoortii godhuudhaan beekama. Kanaafuu kitaaba obboleessa keenya birraa kana keessaan hafuu jechuudhaan waliif tradingiin $2,500 Ameerikaatiin calbaasii takkaffaa fudhachuun isaa addunyaa dinqisiise. Mea milen. Okay, thank you. Ammas yaada biraatii dhufe abdee. Okay. Obsaan keenya kuni bakka kana sossa'uu hin qabu. Obsaa kanarratti hirmaanneeti obsaan asitti nu haa deebi'uu warri jaanilleen obsaa hojii hirmaachuu ni danda'amaa yaada jaamuutu dhufe. Akkam jettan? Okay. Yaanni kee naagalee Zamaanoo yaanni keeti. Obsaan 2,000 tahee obsa irratti gargaaruu namni fedhu akkasimi? Akkasi. Yes. Faami. Ustaz. Eessa jirta? Bakka ati jirtu laaleetiin deebi'emma. Lookashin hafe. Eessa jiraattaati? Amma Kuwaitiin jira. Kuweeti jirta moo Somaalee biyya Somaalee keessa jirta? Amma Kuwaitiin jira Kuwaitiin. Ji'a 6-7 keessa. Shuur dhibbatti. Galatoome ati hundaafuu lookeeshinni kee akka biyya Hargeysaa keessa jirtu agarsiisaa jira. Dhiifa manaa godhe obsaa faamii keenya yoo hirmaachuu dandeesse immoo bakka feetee yoo jiraatte hirmaachuu mirga qabda. Kuweetiin jira jechuun qabdu. Waan obboleessa keetiiti irratti hirmaachuu mirga qabda. Kuweetiis jiraachuu dandeessa garuu immoo kan ani itti si arkaa jiru Somaalilaand. Ninki jibee faamii? Dhugamu mee laali meersan? Dhibbatti ilaalee jira abshir. Lakki amma jeja. Maybe yoonii fi ustaz VPN faa yoo use godhu jiraatee location achi godhates maybe adda baasaa. Laa rakkoon qabu lakki yoonii fi ani gaawwanni agarsiisu sani faamii keenya waan hin arkeensitti hime yoo ammoo achumaa teessee dorgomuu ni dandeessa waan obboleessa keetiitti rakkoon qabu. Dhugaadha isa rakkoon qabu garuu ji'a 6 dura ani achi deema. Okay, Haa Kuwaitii deemte. Somaaliidha. Ha Somaalilaandii deemte. Okay, Kuwait ganda kam jirta amma? Abo obsaan nuusi balleesse. Afoona illa. Afoona wallahi. Itti cabsina ijoolleen keenya tana wajjin jirtan na duubaan. Lakki laal tokkoon keessan kijibuun dandeessan rakkoota dandeenya. Warri faraduu fadhus yoo faradees faradin isaa dirree taa jechuu fadheeti uumaan sodaatina.
Okay. Kilikii takkaan laalama wanni isaa hundi hin sodaatin. Ustaaza fi Zammaanoo fi jidduun. Keessummoonni affeeramtanii jala jirtan. Iskuu Adam faan hundi jala jirtan.